kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala haadha koof tuubii akkam jirtan fayyaa qabdanii an nagaan kabajja. Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala haadha koof tuubii akkam jirtan fayyaa qabdanii an nagaan kabajja latti rabbi. Egaa chaanaalli haadha koof jedhu kuni haaraadha. Kaleessuma jechuudha kan inni kireet ta'e waan nama ajaa'ibu kaleessamoo har'aadha sila. Har'uma natti fakkaata. Kanaaf iyyuu namoonni haaraan akka carraa ta'ee gara chaanaala kanaa hordoftan subscribe gochuudhaan maatii akka taataniin isin gaafadha jechuudha. Hundi keessanuu akka carraa ta'e immoo namoonni chaanaala koo xiggeen kan beektan yookiin immoo achirratti na beektanii chaanaala kanaaf akka haaraa waan ta'eef chaanaala kana subscribe gootanii akka guddistan kabajaa fi ulfinaan isin gaafadha isiniin jedha. Kanatti aansee wantoota muraasa isaa qabadheetiin dhufee waan chaanaalli kun qabateetu gadi dhufe jechuudha. Wanni kun chaanaalli kun qabateetiin dhufe namoota baay'eetti gaafii ta'uu danda'a. Namoonni baay'een immoo jira miti namoonni tokko tokko haala bifa bareeduudhaan kan fudhatanii jiran jechuudha. Waa'ee chaanaala kanaa irratti chaanaalli kun maal qabatee dhufe akkasuma immoo hojiin chaanaala kanaa maalidha? Maalinni kan inni qabateetiin dhufee kan jedhu irratti akkasuma guyyaa kaleessa buleettiin kenna sabboontu wallat galexaa yookiin immoo miidiyoon beestiin dubbatanii turani wanti kun nama dhibdibeettanii እና irratti dubbatanii turanii jechuudha. Viidiyoo kana dursa jiru ilaaluu dandeessu. Viidiyoo jalqabaa jechuudha. Isirraa dhaggeeffattanii wanni chaanaalli kun qabateetiin dhufee haala gaariidhaan guutumaan guututti isarraa baruu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu chaanaalli kun bifa bareeduudhaan waan bareedu takka qabatee dhufe jalqabni isaa qindeeffamni isaa iyyuu chaanaalli kun waan baay'ee nama ajaa'ibu haala bareedu takkaan qindeeffame akkasuma moggaasni nuti maqaa isaa iyyuu waan baay'ee takka namatti tolu jechuudha. Sababni isaa haadha koof jechuun haadhuma garaa isii keessaa bahe qofa osoo hin taane haati hundinuu biyya lafaa kanarratti shamarri kamintuu haadhaadha. Anis haadha, atis haadha obboleettii kiyya. Maaliifini gaafa darabeen kee ga'ee atis haadha taata. Gaafa ilmoo godhatte jechuudha. Ilmoon keessa immoo deebiteet immoo akkasuma haadha taate jechuudha. Haadha yoo jennu haadhuma garaa keessaa buune sana qofa miti jechuudha. Dubartiin kam shamarri kamiyyuu biyya lafaa kanarra kan jirtu hundinuu haadhaadha. Haa ta'u malee immoo haadha koof yeroo jedhamu kana shamara qofatu gargaarama jechuudha. Osoo hin taane namni kamiyyuu biyya lafaa kanarratti bakka kamittiyyuu chaanaala kana kan qindeeffameef yookiin immoo chaanaalli kun maqaa haadha koof jedheetti moggaafame kanarratti wanti hojjetamu hundinuuyyuu namoota rakkatan namoota beelaanii daandirratti rakkataa jiran akkasuma immoo biyyoota garaagaraa keessatti namoota rakkataa jiran hanga humni isee danda'utti jechuudha. Akkasuma namoonni isee bukkee irratti argamanii isee biratti argaman jechuudha. Namoonni isee gaditti jiranii akkasuma anillee jira nama tokko keessaa isee taanee kan jiru tokko anadha. Kanumaafuu akkasuma namoonni biraarree jiraachuu dandeessanii jechuudha. Yaada kana sammuu keessan keessatti kan qabatanii jirtanii immoo hojii kanarratti irratti hirmaattanii hojjechuudhaaf yaada kan qabdan kan jiraachuu dandeessanii jechuudha. Sababa kana ta'eefi chaanaala kanarratti nama tokkoon birrii 10 naaf kenni, birrii 20 naaf kenni, birrii 5 naaf kenniidha miti kan jedhamaa jiru. Chaanaalli kun qindeeffamuun isaa akka inni guddatee bakka guddaa ga'ee hojii jalqabee hojiin inni hojjetu sun rakkina baasuuf beela baasuuf dheebuu baasuuf jechuudha. Chaanaalli kun kan qindeeffame malee yookiin immoo faayidaa mataa isiitiif yookiin faayidaa mataa keenyaaf miti jechuudha. Chaanaala kana kan qindeeffamee fi waan baay'ee takka bareedudha jechuudha. Namoonni baay'een chaanaala gurguddaa meeqa kan qaban meeqatu jira. Akkasuma chaanaala meeqa kan qabantu jira jechuudha. 4-5 kan qabantu jira. Namoonni haala kanaan akkasitti waan kanarratti hojjechuun barbaada. Na jajjabeessaa na bira dhaabadda. Akkasuma chaanaala kana naaf guddisaa jiru takka argee hin beeku jechuudha. Maaliif wanti kun mucaan kun hiriyaa koo taateedhaa fi miti waan kana keessa kootti yaadan ture jechuudha. Indeewwan chaanaala haadha cabsaa jedhu hin beektu taatanii namoonni beektanii jiraattanii chaanaala sana gargaarsa irratti taasisa jedheetiin yaadaa ture jechuudha. Waan nama dhibu indeewwan ijoollee baay'eedhaa fi YouTube banadhaa jedheeni gar keessattiin subscribe 20 osoo dhimma tokko ittiin qabaatiin osoo waan takka isaan hin gaafatin subscribe 20 email feekii qaba waan ta'eef ittiin
hojjetaa fi ture jechuudha. Akka carraa ta'ee viidiyoo kana arganii yoo dhufanii viidiyoo kana dhaggeeffatan ragaa bahuu danda'u viidiyoo kana jalatti. Sababni isaa biyya lafaa kanarratti hanga fayyaa qabaattee jiraatutti nama sii gadi jiru yookiin immoo nama rakkate takka gargaari. Waaqa biraa argatta waan taateef jechuudha. Rabbi biraa argatta waan hundumaayyuu namarraan argadha jettee hin yaadinati. Hanga fayyaa qabaattee jirtutti hanga harki kee lutti kee qaamni kee guutuun fayyaa qabaatee jiraatutti namarraa waa hin yaadin. Nama kamiyyuu haa ta'uti hanga harkaa qabdutti hanga dandeessutti hanga humni kee danda'u sanatti nama sii gadi jiru ol kaasuudhaaf yaadi jechuudha. Malee nama sii ol jiru takka gadi deebisuudhaaf hin yaadin jechuudha. Namni kamiyyuu ta'iti. Kanaaf iyyuu jechuudha yaadni mucaan kun qabatteetiin dhuftee yaada dursa sammuu koo keessa jiru yaadaan ofii kooti ani irratti waan takka irratti hojjechuudhaaf waan kana yaadaa jirudha. Baay'ee takka gaafan chaanaala kana argu hedduu takka hin gammade jechuudha. Gana kan hin jedhamne daangaa kan hin qabne hedduu takka gammade. Kanaaf iyyuu hojiin isii baay'ee takka bareedudha. Waan jajjabeeffamuu qabdudha. Waan bira dhaabbatamuu qabdudha. Akkuma dursa isiniif tuqee egaa chaanaala kanarratti birrii tokko birrii lama yookiin birrii 10 birrii 5 naaf kenni yookiin immoo buusaa walitti jechuu miti. Chaanaalli kun guddatee gaafa inni seera yuutuubiitiin wal fudhatee waan hundumaa guuttatee jedhetti gaafa hojii eegaletti agam hoo ta'ee chaanaala tokkorraa haala gaariidhaan ilaalame taananii ji'atti $100 takka hin dhabamtu. Agam hoo ta'e jechuudha seeraan ilaalame taanan sana oliyyuu 200 300 argachuutu danda'ama jechuudha. Kanaaf iyyuu maallaqni isarraa argamu kuni namoota rakkataniif duwwaadha kan inni kaa'amu malee faayidaa mataa isiitiif miti jechuudha. Namoota rakkataniif bakka isaan rakkatanii jiran sanatti osoo karaa deemaa jirtu rakkataa tokko yoo argite wanta achirraa hojjette sana harkatti qabatteerti waan ta'eef yookiin immoo mana baankiitii jira waan ta'eef fuutee hanga nama sanaaf barbaachise nama sanaaf kennuufi yookiin immoo nama sana wanta takka waan isa barbaachisu tokko gochuufi jechuudha. Kanaaf iyyuu isin kan barbaachisu maa inni chaanaalli kun akka inni guddatu akka inni seera isaa guuttatuu fi namoonni subscribe hin godhe subscribe gochuu akkasuma hiriyoota keessaniif share gootanii akka inni kuma ga'u gochuudha. Kuma yoo ga'e immoo sanaan booda wantoota isa barbaachisu hundumaayyuu itti guutamee seera isaa akka inni guuttatu taasisu. Gaafa inni seera isaa guuttate immoo viidiyoon daqiiqaadhaan wanti irratti gallakkifamu sa'aatiidhaan guyyaadhaanis ta'ee sa'aatii inni itti gallakkifame sanatti viidiyoo sana itti bantanii fi silkii keessan hanga dhumaatitti ilaaluu jechuudha. Yoo dhaggeeffachuullee baattanii viidiyoo sana itti bantanii hanga viidiyoon sun dhumutti yoo ilaaltaniif laayik yoo gootaniif sheer yoo gootaniif namoota baay'ee bira ga'a ilaalcha argata. Viidiyoon suni maallaqa baay'ee argisiisuu danda'a. Nama baay'eedhaaf immoo gargaaruu danda'a nama baay'eedhaaf jechuudha. Gaafa waan kana gootanii akka isin maallaqa keessan kiisii keessan keessaa baastanii nama kana gargaartaniitti of ilaalaa. Dhugaa rabbiin isiniin jedhaani jechuudha. Viidiyoon takka gallakkifamtee waa'ee gargaarsa chaanaala kanarratti yoo isin viidiyoo sana itti bantanii hanga dhumaatti ilaaltanii fi yaada seera isaa guuttatee waan guuttatee yoo jedhette jechuudha. Amma gochuun kan isin barbaachisu hanga viidiyoon kun kuma guutti sheer gootanii raawwatanii namaaf viidiyoo kana akka inni subscribe kuma guuttatu taasisuudha. Chaanaalii kana jechuudha. Amma reef 50 waan akkasirra jira. Kanaaf iyyuu hanga inni kuma ga'utti nu jajjabeessaa. Hundi keessanuu sheer godhaatii hiriyoota keessaniif yoo garee qabaattan garee adda addaati irratti sheer godhaatii akka inni dafee kuma ga'u taasisaa. Sa'aatii isaa waan biraasaa wantoota barbaachisuun gaa nuti itti jabaachuu qabna jechuudha. Isaaf nuti itti jabaachuu qabna. Garuu subscribeidhaaf namoonni viidiyoo kana dhaggeeffattan sheer godhaatii garee qabdan irratti akkasuma immoo wantoota nama hiriyoota keessan hunduma irratti sheer godhaatii akka inni dafee kuma ga'u taasisaadha. Sanaan booda immoo wantoota hojjetamu hunda isaayyuu bifa viidiyootiin jechuudha kan isiniif argisiifamu. Bifa viidiyootiin kan isiniif argisiifamu jechuudha. Kallattii kamiin iyyuu mantan. Osuma ammaaf garuu kan jirru anas ta'e ishiis ta'e biyya biraa keessadha. Haa ta'u malee immoo osuma biyya adda addaa keessa jirruyyuu haala biraatiin akkaataa inni itti hojjetame bifa viidiyootiin isiniif argamu guyyaa biraa hin argitanii jechuudha. Wanti kun yoo dhugumaatti guuttanii seera guuttanii fi gaafa inni hojii irratti jalqabe hin argitanii gaafa sana itti gammaddanii jechoota nuti har'a jennu kanas immoo itti amanamummaadhaaf fudhattanii raawwatanii nutti gammaddanii jechuudha. Kanaaf iyyuu kan isinirraa barbaachisu viidiyoo kana akkasuma viidiyoo chaanaala kanarratti gallakkifamu hunda isaa sheer gootanii
akka inni dafee chaanaalli kun guddatee kuma ga'u nuuf taasisaadha. Kana hundumaa waan gootaniif guddaa galatoomaa. Hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabajaa. Fayyaa nagaa naaf ta'a. Galatooma. Fayyaa nuuf ta'a. Laayik godha. Sheer.